Bulchiinsi magaalaa Adaamaa haala yeroo irratti mata duree biyya ijaaruu keessatti ga'een barsiisaan qabu maali jedhuun barsiisota magaalattii waliin marii gaggeesse. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Darajja Tasfaayee barbaachisummaa marichaa ilaalchisee haalota walxaxaa akka addunyaa qaxanaa fi biyyaatti jiraniif hubannoo fi hirmaannaa barsiisaa guddisuun murteessaa ta'uu isaa barreeffama gabaabaa mariif dhiyeessan keessatti ibsan. Sirna barnootaa ga'umsa irratti hundaa'e hojiirra oolchuu kanaan dura kaayyoo irratti xiyyeeffata amma immoo ga'umsa irratti kan xiyyeeffatu safuu fi duudhaa hawaasaa isaanii kan hubatan barnoonni gadaa fi safuudhaa barsiisuun jalqabameera jecha aadaa hojii fi kalaqa hojii akka gabbatu barnoota interprenerii bocuudhaan hojiirra oolchuun danda'ameera jechaadha. So milkaa'inoota jijjiirama keessatti galmaa'aniin dagaaginni sammuu daa'immanii har'aa fi eegere biyyaatiif abdatamaa uumuu danda'uun itti fufinsaan eenyummaa fi duudhaa Oromootiif itti kagochuu Oromoon duudhaalee ganamaatti deebi'ee qabatamaan aadaa isaatiin akka jiraatuuf dhaloota barsiisuu gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa hundeessuun hooggansi mootummaa fi hawaasni barnootaa misooma barnootaaf xiyyeeffannaa addaa kennuu akka hoogganamu taasifameera jecha. Barsiisonni marichaa irratti hirmaatan tokko tokko bulchiinsi magaalaa Adaamaa lafa mana jireenyaa barsiisaaf kennuuf carraaqqii godhaniif galata qabu. Garuu qaala'insi gabaa waan jiruuf lafa argannus ijaarrachuu hin dandeenye jechuun kireessaan kireeffataa irratti kiraa manaa akka feeteen dabaluu hanqinni kitaabaa fi rakkooleen geejjibaa waan jiruuf ilaalamuu akka qaban dubbatan. Nageenyi magaalaa Adaamaa gaarii ta'us nageenya waareessuuf immoo tarkaanfiin seeraa fudhatamu cimuu qaba jechuun yaadaa fi gaafilee qaban kaasan. Obbo Haayiluu Jaldee odoo galatoomfanni biran darbu jechuudha. Magaalota biraatti wal bira qabee gaafa laalu jechuudha. Lafa mana jireenyaa barsiisaa kennaaf ofii qaama isaaniitiin dhaqanii lafa nuu filatanii nu kennan. Kuni galata tokko barsiisaan lafa fudhateera dhugaadha. Mana ijaarrachuu irratti immoo humna qaba moo hin qabu. Gama diinagdeetiin hawaasummaatiin maaltu jira keessumaayyuu akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti mana haadha hiyyeessaa ijaaruun noormaali gara diinagdeetiin akkamitti namoonni nyaatan of danda'uu danda'a. Zan magaalumsuu magaalata irrattis kan wal qabate baay'ee appreciate kan godhamu ta'uu isaati. Hawaasa kennaa maal goone hawaasni kun maal nurraa barbaada isa keessaa hawaasaaf gurra kennanii wajjin deemuun baay'ee barbaachisaa kan ta'e ta'uu isaa hubattanii akkasitti qindeessuun keessaan baay'ee ulfina kan qabu ta'uu isaati. Jireenyi qaala'insa jiruudha hagam hagga ta'e hin beekama. Kana ta'ee magaalaan keenya barsiisota walitti gurmeesse yookiin akka haala salphaadhaan kan akka zayitii saamunaa kan kana fakkaatan barsiisota akka qarqaaruuf otoo gatii madaalawaadhaan dhiyaatee fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee yaadaa fi kallattii kennaniin uummata Oromoo fi Oromiyaa teeknooloojiidhaan qaruu dinagdeen humneessuu fi sirna cimaa sadarkaan ijaaruu akka ta'e dubbatan. Uummata keenya Oromoo fi Oromiyaa barnootaaf teeknooloojiidhaan qaruudha. Galmi inni lammaffaa ummata keenya diinagdeedhaan humneessudha. Sirna fedhii siyaasatiin hin raafamne sirna duudhaa Oromummaarraa utubameen sirna cimaa hawaasicha fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'u gaafii isaa dhaggeeffatee deebisuu danda'u rakkoo ummataa beekee karoorsuu danda'u waan karoorse raawwachuu danda'u sirna cimaa sadarkaadhaan ijaaruudhaadha jechuudha. Yaadama dhaloota ijaaruu barsiisaan beekee hojjechuu qaba kan jedhan obbo Haayiluun sirna oomisha keenyaa jijjiiruun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf duudhaa isa kaleessaatti deebi'uun hojjechuu keessatti barsiisaan ga'ee isaa baachuu akka qabu ibsan. Gaafileen kaastan sirriidha jechuun rakkinnicha hiikuuf immoo marii fi irratti hojjechuun akka barbaachisu ibsan. Baankii Siinqee waliin liqiin mijatee waan jiruuf warreen lafa fudhatan ijaarrachuu qabdu jechuun dubbatan. Dirree hojii irra jirtaniin adda duree ta'uun karoora hojii gannaa seeraan hojjechuu qorumsa biyyoolessaa fi naannoo qixaan xumursiisuu fi hojii misoomaa hojjechuun miidhagina mana barumsaa hawwataa gochuuf hojjechuu qabdu jechuun kallattii kennan. Karoora hojii gannaati farrarraa qormaata ga'umsan xumuru hojii ijoon ga'umsan qulqullinaan qormaata xumuru manni barnootaa kamuu kanaan booda muka nyaatamu qofadha miidhagina mana barnootaati. Xumura irratti nageenya fa'aa hojjenna.